fixannee kamisa inni an simbar baadu an hireetiyaa maarree jechuu fadhaan biyya kana keessaa hin ba'uu fadha minaamin naan jee rame malkaa eega waraqaa san akkas gootanii akkasii si sobee gaa nagaan kabajaadha waraqaa san akkas gootanii gabbaatanii gaffixxanii booda si garagale san boodaan dhufee jechuun maraan guduraachi si geesse. Nag garagalee mana akka nama baatii jaadurotti adda biyyatti mallatteessin naan jechuun eegumachi dhaynee yaada san naan jeesii galee. Yani akkasumallee ispoonsarrii amma naaf hin naqamu jee hanqa sana adda turrutti ispoonsarrii kun dafee naaf hin deemuu naan jee. Okay, ayyee rakkoon qabuun jeen amma fixannee eegachii baane booda mashaakila xiqqoo eegale beete gizee eegaleen faamii maal jechuu minaamin jeheeni saahiba isaa rammee hojii deddeema rammee itti fidee rammeen yaani ati beekuu qabdaa fi ati nama jabaadhaa saniifuu akkanan ta'ii maarree ka'ii booda laan karatanii jeetuma fuudhee kutee achumaan mana rammee galee hay maali jee gizeen itti dhaqee gaafadhu uummata addaatu uummata siinii kajoo qofa. Arrumana hiikee intala baruu nikaa godhati. Bas sapiraayi sumaan ta'e waan torbaanuma kana keessa waraqaa nikaatis fixee fi lolli sanu jidduun jirtan dura. Nikaa kana sirraa buuseetuma yoo inni itti si geessee malaan gartee maqaa nikaa sirraa buusee asitti gaddeebi'ee dhugaa sii godhee intalas nikaa godhati. Intala sana akkamii wajjin dira duraan haala akkamiin ulata akkamii waliin deemaa turan intala sana. Na dubbisiisee soomana keessaa huccuu bitee fi ergeef akka firummatti na gargaarti minaamin naan jee haya jee huccuu wajji deemee jechuudha atabaa an bitee fi soomana keessallee ergamuu diddee fi maalittiin shakkanii beektaa obboleetii as keessaa qabdi isiin san. Obboleetii haadha obboleetii saniitu as dhufe isiin akka obboleeyyan ta'an hin beeku sii galee haadha saadittiin huccuu tana kan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتة يوتيوب channel من زكريا بقينا قام channel كي يالفتني وروني قام channel كي ياف سبسكرايب هنقوني سبسكرايب وشم ماتي نفتح سنين جدا أكما بيك كمون سوشال ميديا كنا رتي واحد تدوي ما جرى سنين كيسا واحد سمارجو الراهن دبتني وان هدو قرانا نياتي في وان هدو قلبي نجابسي في أكسما اللي برنوت الرافد التنجدي يادو وان تك إسيني في ده obboleeyyan kiyya namoota lamaan fuuldura keenyatti argitan kana haadha manaatii fi abbaa manaatii hedduu takka wal jaalatuu fe'amasiidha akkuma beekamu karaa sooshaal miidiyaa keessatti keessumaayyuu haala tiktookitiin hedduu beekamanii namoota namni fakkeenya irraa fudhachuudhaaf hawwu jecha qalbii isaanii keessatti yaa rabbi jaarsa akkanaa nuuf kenni yaa rabbi jaartii akkanaa nuuf kenni yaa rabbi jedhanii yeroo isaan suuraa akkanaa wajjin ka'an yeroo isaan viidiyoo garaagaraa wajjin ka'an hojjetanii warroota hawwaa turan jecha warroota isaanitti hawwaa turan namoota isaanitti dharra'aa turan namoonni ati itti hawwaa turte ati itti dharra'aa turte gaafa bultii isaanii waan xiqqoodhaaf akka kanatti diigan jedhanii dhageettu hedduu takka si gaddisiisaa jecha waan qabduu fi waan gadhiistu wallaaltaa jecha sila jirummaan tiyyatuun hoo akkam ta'itti laata. Haalli ilma namaa kun garam deemaara waan jedhu wayitiitu namatti dhagahama wallaahi rabbiin nu haa laafisu zabanni kun zamanuma dhumaa wayii yoo malqiyaamaa wayii akka waan dhiyaatti fakkaata maaliif jennaan namoota beekamtii qaban namoota hedduu kana kanuma hiikamu dhageetta waan biraa hin dhageettu rabbiin najaa nu haa baasu waan jechuu barbaade yeroo hedduu fuula namaa ilaaltanii suuraa namaa ilaalle hundi keenyaayyuu bultii namaa hawwina garuu keessa isaanii maaltu jira jaalala akkamii walii qabanii akkamii walii jiranii wanti nuti xiinxallu hin jirru jechaadha namoota hedduutu sababa miidiyaa kanaatiin jireenya ofii diiga maaliifuu ati akka jaarsee baluutti sabiskiraayib na hin gootu ati akka jaarsee baluutitti uffatee bahee deemu waanuma bakka jireenya bareedaatti jiraatu itti fakkaataa jecha nutti fakkaata hunduma keenyayyuu jaarsaaf jaartiin kun kanaadaa deemuudhaaf carraa biyya sadaffaa argachuudhaaf jecha namoonni tokko siisteema kana fayyadamanii nikaa walirraa hiikanii yookaan nikaa jaarsa isiirraa buustee yookaan jaarsi jaartii isaarraa nikaa hiikee nama biraa nikaa hidhatee dubaras yoo ta'e jecha yoo dubartiillee taate dhiira biraatitti jaarsa ofii san dhiistee dhiira biraatitti nikaa sobaa hidhattee achi baatee ammoo jaarsa kiyyaa miti jettee gantee kaasasti jecha haala faranjiititti faranji nama cinqii hin beektu erga jaarsa kan kee hin taane dhiisin jedhaniin achi ofirraa hiittee akka nama bifa biraatiin jaarsa siika biyya baqaa Masrii haa ta'u Keeniyaa haa ta'u bakka fedhe jiru sana ibaluu san jaaladhe jettee bifa haarawaan akka jaarsa ofii gootee fiddii jecha
karaan biyya sadaffaa Kanaadaa Ameerikaatti hin deemanii karaa siisteemaan kun hedduu waan salphatuuf namoonni haala kana fayyadaman. Garuu haalli kun hedduu takka akka amantii irratti dhiibbaa qabu ishee kana waarfaati yeroo dheeraa irraa gorsaa turanii jechaadha. Mucayyoon tuni haala san jaarsasiitii gootee nikaa ofir sobaan jecha wanni nikaa sobaa jedhame takka hin jiru jecha nikaan sobaa hiittee dhugaa hiittee hiikkaan hiikkamanatti fakkaata. Nikaa kanaan wanni taphan takka hin jiru jecha taphaan nikaa hiikamuu hidhamuunis hin jiru. Wanni nikaa keessatti taphni takka hin jirtu jecha nikaa keessatti hiikuufis hidhuu keessattis. Alaa kulli haali isiin jaarsasiitii bultiitiyyaa yoo achi bahinaa darbitii jette akkasiin itti yaaddetti nikaa kana jaarsasiitiif ofirraa hiittee haa inni deemee isii yaamuuf jecha isiif ilmoo isii yaamuuf jecha waan kana gooteef. Ergasii waan kana gooteef ammoo inni booda irratti deebee shirratti yaadee nikaa san dhuguma godhee hiikama godhee isiirraa nikaa hiike jecha. Nikaa hiike dubartii biraa torbaanuma san keessatti guyyama san keessatti dubartii biraa fuudhee jecha. Amma bakka kanatti eenyu gowwoome eenyutu waan kana dogongore jechuun ni ulfaata. Isiillee taatu yoo gara rabbiitis tahuu baatte jiruutiyyaa bultiitiyyaa jaarsi kee sababa kanaaf hiree tana hin dhabini carraan kun sababa kanaan nun darbini yoo inni achi bakka waan inni achi baheetii jettee yaaddee waan jaalattuuf jecha amanamummaa jaalalaatiif jecha jiruu isii waan jaalattuuf jecha waan kana gooteef. Garuu inni kana hunda dagatee isii waan kana hunda gooteef dagatee dubartii biraa qopheeffatee nikaa kana hiikaa kana dhugaa godhee fi gaafa si hiike tabiraallee fuudha jedhee waan lama kanatti fidu osoo isin taate maaltu isinitti dhaga'ama. Hagamte akka dhiirti tuni garaa isii keessatti waa yaaddu hagam akka sharrii hedduu yaani garaa fi kana keessa murteeffattee deemtu yaaduun nama hin dhibu jecha. Yeroo biraatiif obboleewwan kiyya rabbiin waanuma nama nyaachisu waanuma qara hin nyaatta jedhe wayii si nyaachisa jecha. Rabbi waan si jiraachisuun hin dhabu. Biyya namaa keessa jiraattee biyya baqaa Ameerikaa fi Kanaadaa deemtellee waanuma rabbi si razzaqa nyaatta. Inni har'a kana shira dalage kun Kanaadaa san deemee guyyaa lama jiraataa guyyaa tokko jiraataa rabbii tokko qofatu beeka namni hin beeku. Isiin dhasii haftellee hin jiraatti mun jiraattu rabbitu beeka. Jiruu gabaabduu tanaaf jecha wal shira ganaa kana walirratti xaxanii jiruu ofii bareedduu tan namni kaleessa irra hawwaa ture tana diiguu irra biyya namaa tana keessatti rakkatanii wajjin jiraachuuti wajjin. Jireenya bareedaa jiran kun namni harkaa fayyaa qabu jireenuma bareedaa jiraata jecha. Yoo haala kana hiyyummaa isaaniitiin jaalalaa wajjin jiraatan irra nama gammachiisa. Namni yoo fayyaa qabaate haga waan qabeenya guddaa qabuuti jecha. Sababa Kanaadaa sababa biyya sadaffaa deemuudhaaf jecha jiruu fi bareedduu tana diiguun wallaa hedduu ulfaata waan dhalootaaf illee seenaa hamaadha jecha. Har'a ilmoon kun yoo guddate haadha abbaan kee maalirratti adda bahanii jedhee tilmaamuu yookaan gaafachuun isaa hin oolu jecha. Sababa kana yoo jedhanii maaltu sammuu isaa keessatti dhaga'ama. Innillee kaayooma san qabataa jecha boruu gaafa guddate. Kanaaf rabbiin rizqii bakkuma jirrutti rabbi rizqii nutti haa bal'isu. Dogongora akkanarraa of tiksaa keessattuu dubartoonni haga feete yoo jaalatte haga feete abbaa manaa kan kee yoo amante bakka kana hayaa hin jedhiniin. Nikaa sobaan sirraa hiika sobaan si hidhadha tamni akkasii takka hin jiru jecha. Waa inni dudduuba isaatiin yaadee akka intala kanaas godhate hin beektu. Kanaafuu yoo argattan ispoonsara bitattanii deemuu yoo dhabdan carraa yoo inni eeggachuu kana malee karaa dogongora karaa rabbiirraa dhufuunillee ammallee ammoo achi baana jettanii waan akkanaa kana ofirratti hin raawwatina. Harkuma keessaniin bultii teessan hin deeginaa isiniin jedha. Rabbiin obboleeyyan keenya lamaan karama hundaaniyyuu walitti haa deebisu. Du'aa hima goonaa fi waanuma gaarii hawwinaa fi yoo achillee bayanii achuu bayanii gaabbaniitu ilmoo isaanii kanaaf jecha jireenya isaanii kanaaf jecha rabbi jaalala jidduu isaaniitti hambisee walitti haa deebisu. Rabbiin jireenya teenya nuuf haa eegu. Warra haftanillee jiruu akkanaa rabbi isinirraa haa qabu. Kanuma jedha wallaahi ani waan jedhuun qaba. Wanti guyyaarraa dhageenyu wanti guyyaarraa arginu waanuma araajiiti. Waanuma takkaayyuu hin arga jettee hin yaadne si jibbisiisee jireenya addunyaa guyyaa waan akka kanaa ilaaltu. Jaalaltu tuniyyuu si sodaachifti jecha booddee maaltu narra gaa waan jedhu nama dhagama waan hangammaana hordoftaniif galatoomaa nagaa keessa oola.